Abiyyi Arsiidhaa boqqolloo daawwate jedhee nutti odeesse miidiyaan OBN kan dhugaa dagate. Booranaa Wallaggaa dhiiga bolaa keenyaa ajjeesee dibata namicha baalirree biyya keessa deemee boqqolloo daawwata. Yaa bileensa baddaa isa lammii nyaate. Yaa bileensa baddaa isa lammii nyaate. Seenaa siin dagatu waan burii folkaayyanna waan ati hin goote. Xiqqoo shirrifattuu dhiiga bolaa keetii akka ilmoo bineensaa qoree keessa obsee gaafa jettee gattu. Maqaa shanee jedhu uummanni maaf dhuma shaneen darrii jettu ani nan wallaalee bineensa moo nama. Saree saqa nyaatti sida du'ee ciisa gadheen gadhaaf kaatti akka ilmoo bineensaa. Guyyaa bilisummaa immoo akka aduu yaa Waaqaan ajjeesan jitoon si barbaadu. Dukkannis fagaatee karaanis dheeratu abdii irraa muru qanumaan habaatu galatoomaa alfaadha isiniin jenna uummata keenya achitti wareegamanii fi gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsachuu barbaannaa maatii isaaniitii fi firoota isaanii maraanii mana jajjabinaa hawwinaa ilmaan oromoo addunyaa kana leettan hundi keessanii immoo jajjabina isin hawwinaa uummata keenyaaf illee sagalee ta'an jedha galatoomaa alfaadha.